Maka kayu berbalan aja semuanya. Wahai kufat kuat kayu nak ada pada. Maka aku sang tasfaya jadama. Kan tidak ada ikut nasional itu. Anak itu kadang maka ada janji itu tidak mutlak. Almost waka shani setengah sanjara dicuran. Tajajilah wala nanti. Wakayo wan budana foderana. Amin. Haleluya. Amin. Ani akana nama ufata koti. Dua mana nangga nama yadi. Tuga masih tahu jujur. Ia mau bagi. Lupa cuma dan ini. Dia mana aku dah sini jelas. Yoni background di posa gara dua sini dewi. Para kumada ma. Protokol transifut itu gavani model orang mudaku untuk memperamati unika kerja sekti saat ini saya model begitu ini dan kali itu dewi masa sendiri antar berarti warga informasi yang orang ini amas dewi gavani interaksi percujeru interaksi program fondasi mana dia ko na tuman tegala jero ino mo ko fechu dakara ino mo ko saati ko fe kana ano ko be ko ida mana ya la gale bola gafalo boru ana mana kimin jere chu na ya la hindi malta sana tede bak nata aga mina boy sana bola nan kali wa kriyo na kala tani kormate kiana ko ne chu gafan ko mo akan takut damas kapti do kapti budaya di universiti Al-Gadis universiti Al-Gadis gawe universiti demo almost semester atau ketemu semester dalam apa gara pemajalah dia mungkin dia itu pun ada mas nak kabe gapan kabu demo dan dia dua minggu tuh jual dia bisa dia meniru kedasi dia meniru ada demo dan dua minggu nanti dan dia celah ke demo nanti dia bukan juga gafana ciki sakti nanti itu mana kufun algadon penting ko bejo uga wala asne tema nangu sana boleh jolle department di perawatan ini jolle peraga juga perfana argani ijeni da bani manikin na lisan itu gafa cina kisani doktor ini mas gafane mastagashan na de gafane mastagashan na kino nangabe saati mamina kaneti nangabe nangu sana boleh mas isa kana kene be baju almost kisah gana masanti abu kisah ci akamade ko fe gafana baru necessar hospitali jera jud arbani jera don tore necessar hospitali achiki sai roldan glucose to bete glucose da madumu gere jura gafana baru gara-gara adu ni jud amma kana julio jibran bagi hala ka turani sana boda tekon tuwayai achole nangali amas gafa bersama barcu ini dia bak barcu wangi ini dan dia ugawa kayu sebentar ini bak ina akade itu bak akade itu gansu itu nanu amas sana sufu cura sana sufu gafa mana dia nama makara bayi malki ka atau fudan tu gafana ciru baru mana tinggalnya ibu polis nanti sini asih polisi kuasa pan mana kini cina kisah ada coach na kisu format mar de cuna di polis asih nama wala di bag bukan sana itu macam so gafana bag mana berme almost ini yo sana lagi foto kia jalan dah kilo sodoi itu dia sudah lugas ni tas ujicu bag nan dua maria nan cerita nan dua human dua yang ada tuh Ena sana boda namun dan dok jeceng terlupa duka tanah dia juga sana boda mas dewi famous rajina katanya wanta situ kita ni cerah pesan tidak agak tu korang rajina ya dah wanta situ kita ni cerah wah kayu gara sana tadi bisira banyak ditambah sarga tanah je amin haleluya amin
Sana booda nan fayye jechuudha. Normaal ta'e nama fayye. Inuma fayye bakka. Gaafa kana gaafa fayyu asii gara biyyaa galee gaafa gara biyyaa galuu namoonni biyyaa turna beekanii nama darban baay'een isaanii. Baay'ee isaanii nama darbe jechuudha. Haatiin koo kun micaa koo miti, boritti koo jettoota kun micaa koo miti, kun nama biraa lakkii dhiisee jedhanii lakkisumadha. Ittee dhuftee na qabde isheen haati kiyya ilaaltee baay'ee gadditee unitaa akkasii ture. Waaqayyoo kana hunduma isaan dabarse. Fayyee normaal ta'e gaafa nas deebi'u barumsi kiyyaaf tarbiyyala natti deebi'aa ture nuuf turanii nuufuun jedhee nan dhiisee barumsa waan jedhan bara durii murteesse waggaa san lafaan ba'e. Sana booda poolisii gosa barachuu qabda. Intii akkamitti dhiistanii barumsa tan deebi'e jechuudha tokko jalqabe ganaasitti. Nan jalqabee gaafa jalqabu ammas chaalenjii jiraachuu asutti gaafa jalqabu kana jiraa biiroo sana boleessa koo asee bukkee ture hojii qabu ta'e baay'ee rakkadha baay'ee rakkadha taasii matti mana barumsaa dhaabbatee rakkachaa ture nan yaadadha guyyaa tokko barumsa eegalee walumatti ji'a sadii ji'a lama taanatti fakkaatee otoo waan nyaatee ganama asii ka'ee taaksiin qabu ture dhageetta maradhaa jamuu kaayetta maradhaa asii lamuu keessa ba'ee lafa deemee dhaqee mana barumsaa. Gaafa naquu barumsi isaatti lama walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 10 ture. Amma kana hunda waan nyaanni achi ture barumsa kiyya baradhee haga burqee ammas ijoollee akkamittan birrii gaafadha. Birtaas kee sodaadhee deebii haga buufamus deebii lafa gadii jechuudha. Innaa wayita akkasitti rakkadhu naannoo ji'a 8 baradhee bakka natadhaa jireenyi bakka baay'ee manatti jedhe raajii bakka hin dandeenyanii baay'ee natti cime jireenyi hojiin na deemjedhee gaaf tokko hinda'uun naan jedhe raajii hojii dhabuu miti naan jedhe filattee hojjetta kana naan jedhe raajii. Haleluuyaa. Ani yeroo sana akkas naan jedhanii dokumentii kee qolamaa iddoo baay'ee deeme gasheera jechuun biyaansi guyyaa hojjetii gargaraa wiikiin fa'aa baradhee waan yaadee fi iddoon hin gasheen jiru dokumentii kee sana booda raajii hin ta'uu naan jedhani hojii filattee hojjettaa kan filattee hojjettu immoo barumsa kee maal hojii si mijatudha hojjetu naan jedhani dhuguma sanitti nama dhugaa raajinaas jiru jechuudha. Gaaf kana boollee adeemaa gadi gara maanguddoon naa bilbilan waasii kootti mootii hojii gadi naan jedhan ishee dhaqee waasii goote jechuudha achi gootee gaafanii guyyaa tokko hojjedhe jedhu ammas eegumsa wayii gara maanguddoon ture ammas achis naa bilbilan intiin jedhe ammas deebi'ee obboleessa kootti sirnaan jiraachuu danda'a. Maal jedhanis hojii akka goora jiru jira. Maal san hojjettu naan jedhe. Miindaa kee jalqabaa 5,000 akka hojjettu si murteesseera naan jedhani. Maqaan Waaqayyoo. Gaafa kana abjuurratti fakkaatee naan hindi. Bakka cinqii keessa ture gaafa kana jiru naan gammadee fi dhugaatti fakkaachuu miti. Ishee hojii kana jalqabee iddoo hojii kana jalqabee waa tokko asumatti hin banne irraa kanneen maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Innaa kanadhaa deebi'ee gara barumsa kootti yeroo isin deebi'u barumsa kiyyas hojii kiyya guyyaa hojjedhaa guyyuma baradhaa wiikeendii barannee isteeshinii barannee reegulaaruma guyyaa kilaasii kiyya guyyaa tokko nafee kilaasii kiyya hordofee waggaa 4 baradhee kaleessa Waaqayyoo na gargaaree bifa ajaa'iba ta'een eebbifameera. Ishtolee maqaan koo Iyyaasuu Abdataan jedhama baay'ee keessan na beektu. Kan itti dalage immoo lixa Oromiyaa Najjoodha. Gara dhuga baatii kootti yoon dhufu bara 2011
inteeraansiin fudhadhee bara sana yoo yaadatte ta'e namoonni bara sana fudhatan yookiin maatiin keessan fudhate as keessa jiraachuu dandeessu. Qormaan ni hatamee ture. Qormaan ni hatamee dhibba ofirraatiidha kan fudhanne qabxii bareedaa fideen gara yuunivarsiitii seenee yuunivarsiitii gaafa seennu carraa lammataa argachuutu nu kenname. Achiin booda fayyaa galuun barbaada. Innaa tokkoffaan itti jimmaan guutee lammataa irratti gondoniin guutee fayyaa waan barbaaduuf immoo maatiin kun baay'ee dhukkubsatti bakka kana argee baay'ee dhukkubsatti mana qorichaachiisti. Innaa bakka fayyaa galee akkamittiin bakka nama cimaa tokko hin taane baay'ee yaada ture chaalenjii maatii koorra jiru irraan kan ka'e. Sana booda inteeraansiin gadhiifamee biyyi gadhiifamee bakkeeni firaajiin maatiidhaan bitanii asitti nu biratti baratuuti yuunivarsiitii dhuunfaa matti nu biratti baratuuti hin deemnee jedhani. Innaan baasiliin Koosiliidiyaanis waan fedhii yuunivarsiitii seenuu qabuuf nan deeme. Innaa chaalenjii guddaa ture. Anaa dhaqee ji'a tokkoof wayii baratee gondoriin ka'e kaaba Itoophiyaadha kan dhaqee lolli guddaa ka'e. Bakka lolee jechuun bakka hin ulfaata guyyaa guutuu kana dhukaasatu jira. Ani waan akkasii beeku namni afaan keenya dhaga'u hin jiru. Innaa cheersiidhaan na turre guyyaa tokko kaleessa utuu gajaraa fi intinii gashanii qabamaniiti of eeggadhaa ijoollee miidhuudhaaf darri qophaa'an yeroo jedhani. Achiin booda utuma dilii ta'anii jedhanii galgala nama ajjeesan. Maalaakii gibbee namaa akkas gibbiin keenya garaagarii gondorii yuunivarsiitiin baay'ee guddaadha. Na bakka achiin booda nama ajjeesanii baay'een bakka ijoolleen keenya gara intinii ta'anii namni afaan keenya dhaga'u namni tokko illee jiru dormii sana keessa nama 8 ta'anii galla. Baay'ee sodaadhaan kan ka'anii waltumuu maal jedhu hinaasawan baay'een dhaga'u maaliifaa. Na ijoolleen bakka mucaa kana maaliif asitti dhiistanii miidhu jedhanii ijoolleen siinerii ta'an ijoolleen keenya of biratti hafuudhanii isaan biratuun taa'u dubbiin dhibiyyaan jirre jechuudha. Achiin booda bakka nannee asii hundumtuu ijoolleen mucaannee iddoo tokko jira mucaannee wajjin barannee siinerii godha injiinerii waggaa lammaffaadha. Biqilaa nama mucaan sun xiyyaara bitatee gaafa mucaan sun bahu afaan hin beeku nama beeku baay'een asiiti isaanitti bilbilee achiin booda asiitii naa kadhatanii guyyaa lamachi keessatti waan nyaatiin itti hidhaane sana booda ijoollee gara Harargee kana wajjin masgiida isaan baay'een isaanii musliima waan ta'eef masgiida keessatti jedhanii warrumti isa wajjii keessaa masgiida keessa galdeemaa hin jenne asiitii isaan waaqayyoodhaan naa kadhatanii utuu lubbuu koorra waan tokko hin ta'ini ijoolleen baay'ee sana gidduutti gaa ijoolleen baay'ee isaanii utuu isaan eerpoortii deemanii qabamanii mana hidhaatti geessan akka itti ba'anii qabanii namni barataa mattaawaqiyaan isaa taate Oromoo ta'enna hin hidhamaa akka malee caccabsanii mana hidhaatti darbatu turanii haalli yeroo sana jechuudha. Achiin booda lubbuu koo bichaadhaan waan qabu hundumaa uffata fuudhee dhaqee waan hundumtuu achitti gatee lubbuu koo qullaadhaan bahee dhufe isaan naa kadhatanii lubbuu koorra waan tokko hin ga'e waaqayyo na gargaaree akkanii deemaa bulee sanbata dhufnee as galle. Ani ammas kanan barachuu barbaadu waan biraa baradhuu naan jedhani baradhuu barumsaa isi barsiisna baradhuu naan jedhan raajiin baasi. Na hin baradhu waan biraa yoo fayyaa ta'e malee jedhe maaliif fedhiin koo achi jira ture. Innaa sana booda nan taa'ee maatiin immoo hin baradhanii isaan immoo baradhuu naan jedhani. Utuma kanaan jedhu raajiin naa kadhatanii sii banaman barattaa naan jedhani ijoolleen hundumtu erga galmaanii dhumanii gaafan deemu iddoo hundumaa deeme dadhabe waan barbaadu dadhabe neersii jira laaboraatoorii jira inni kaan jiru kan barbaadu immoo yookiin faarmaasiidha yookiin immoo meedisinii galuun barbaada ture yeroo sanatti jechuudha. Innaa gaafa dhaqeedhu nama tokko carraa nama tokko qofa jira yoo isaanitti ni ta'anii iddoo sana galtaanaan jedhan isaan asii naa galatanii facaasaadha guyyaan isaa isaan wajjin chachii dhufe nan dhaqee fiildiin barbaadu sana nan galee waaqayyo na gargaaree akkasittiin ergan achi galee fi waggaa shanaffaadhaatti nu keenya gaariidha. Innaatti abbaalattiin keenya dhumarratti ture. Na gargaaranii na gargaaruu duwwaa miti. Karaa hundumaan
ilaalee bu'aa bahii kana hundumaa keessatti asumaan jechuudha. Na clerkship yookiin abbaaleen amma baale kanatti nun barataa 40 extension irratti baratu obboleessi koo immoo isaan immoo gara barataa 50 wayya natti fakkaata. Na amma achi deemnu hundumaatti guyyaadhaan hundumaatti kan maqaan koo waamamu ani Madureekka ijoollee kilaasii keenyaatti baay'ee bakka lafanitti ba'e sanatti baay'ee namni ta'u turanii baay'ee eegama ture. Qabxiillee waggaa darbe kana qabxii gara 3.9 naamni qabu ture. Innaa baay'ee mana eegutu turan. Innaa bakka chaalenjii kun haa ta'uyyuu malee waan hundumaa keessatti ergasii deebii gaafa mudatu karaa hundumaan na jajjabeessanii maatii korra na qabee gaggatti dhufee mana keenya galuu fedhe karaa isaanii nurraati galagalee utuu du'ii tokko mana abbaa kootti galin utuu boo'ichi tokko mana abbaa kootti hin ta'in karaa hundumaa kadhannaa lafa kanatti ta'uun obboleettiin abbaa koo yookiin adaadaan koo gaafa isheen duute asii maatii hundumaa waaman asiisaan kadhatanii isheen fayyite nagaadhaan waaqayyo maatii keenya nagaatti eegee qabeenya isaanii utuu kusatiin beekumsa isaanii utuu kusatiin karaa hundumaa karaa naa ta'anii akkan akkasitti irra bareedu akkan akkasitti irra ga'u warra hafuuraan fooniin na gargaaran raajifaan akka tokko olka'aatii garaa keessa irraa isaanii naa eebbisa. Waaqayyo sinaa eebbisu ayyaana isaa siif habaayisu amma dhumaatti jabeessisa. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu ani dhugaan itti muuf bakkee raajii jireenya koo keessatti turning point yookiin warra jireenya koo jijjiiran warra karaa jireenya koo natti agarsiisanii guddaa galatoomaa waaqayyo sinaa eebbisu. Asuma nubeetu maqaas jedhee mayyaadhaan maqalechiin jedhama maatiin koo guutummaan har'a galataa baddoo kana jiru durboo'ichaaf dhukkubaaf gadi nu waamu turanii har'a garuu hundi isaanii nagaadha hundi isaanii fayyaadha fayyaa isaanii bilaatee obboleessa koo sadarkaa kanarraan ga'ee galataaf iddoo kana dhaabannee jirra akkas fakkaatu. Nayyaada dhagaafanna jiddoo sanaa dhufe asii soomaaf sagada qabnaa guyyaa isaa qidaamee dhabuleetti kotaabotee taanee kadhanna turre kwaaleenis jiru. Isaanii wajjin iddoo kana jirra boo'icha malee uumaa dubbachuu danda'u maaliif sababni isaa achi ba'ee guyyaa lammaffaa masgiida jira uumaa bilbiluu hin danda'u harkaan dhokateeti kan inni achi jiraachaa jiru. Gidduu irra maaliif afaan Amaariffaa kan jedhamu tokko iyyuu nagahu kan inni gidduu jiru immoo ijoollee Amaaraa gidduudha. Isaan immoo xiyyeeffannoon isaanii ijoollee keenya miidhuudha waan ta'eef intini ulfaataa ture bakka miidhaa ulfaataa ture. Waaqayyo garuu sababa nasii iyyinee waaqayyoon kadhanne taaboteen dhugaadha gaafa sana garaa ishee irraa waaqayyotti goosseetu waaqayyoon kadhatteefi waaqayyoon hambaa seedheedha yaaddee jettee kadhannee gallee harkan sana waaqayyo nama baay'ee keessaa nama qabaa poolisootuma isaan achitti ittisan keessaati haala mijeessanii fiitu halkan akka isaan ba'an ta'anii makiinaa lamaan ijoolleen keenya gargaaramanii halkan sana deemaa bulanii sanbata duraa sana sanbata guddaa sa'aatii tokkotti nu gara keenya gaasaa jechuudha waaqayyoof galanni guddoo. Itti dabalee obboleessa koos haadha koos mana obboleessa koos iddoo kana jiru obbolaan koo warri bira biyyee jiran hunda isaaniidha. Inni dhukkuba yeroo baay'ee lolli baay'ee darbatama asii nu gaddisiisuuf asii gaafa daa'imoota irraa cabuu achi dhaqa asii gaafa anaarraa cabuu daa'imootatti darba gaafa hojii isaa iddoo kana diigamu ija ba'umsa dhufa jechaadha. Waaqayyo garuu hamma har'aatti hojii isaa diigaa kaayyoo isaa diigaa karoora isaa fashaleessaa adeemsa diinaa hundumaa karaa warra jiraatan warra galataa warra dhaabatanii ulfina isaanii bakka godhee lafa kana nu dhaabeera waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Waggaa lamaan darbes akkuma kana obboleettii masaa wajjin guddatanii haadha goota harma hoosisee guddise lamaan isaanii iyyuu jechaadha. Hiriyaama walitti dhiyoodha. Ishees baay'ee dhukkuba ture garaatti baatte garaatti gaafa baattu ittiin maazanii irratti beedhame baay'ee ulfaataadha haalli isaa jechaadha. Hin baramne wanti suni hin dhukkuba yeroo baay'ee hospitaala ciisti ji'a torba guutummaa hospitaala ciistee giluukosii fudhatti dhumarra bakka hin danda'amne hamma maatiin hundumtuu walitti sassaabamne irraa maaliif hin
hin dhufan asuma ta'e Yesuusin arga Yesuus achi dhufe eetan waaqayyoon hin kadhanna turre obboleessa kootti obboleessi koo baay'ee waaqayyoon hin kadhataaf anis baay'ee kadhadha akkuma waaqayyo ergina maaliif ofii koos garaatti baadhee jira mucaasa kanaa deemuu hin danda'u karaa jechuudha waaqayyo gooftaan gara du'a jireenyatti geeddaree gadda gammachuutti geeddaree isheenis nagaa ishee taate iddoo waaqayyootti isheen itti waraanamtu sana waaqayyo gargaaree achi hin baata deematu waaqayyotti dubbate mandii ture iddoo isheen ture har'a waaqayyo ishee gargaaree isheenis gara naqamteetti jijjiiramuu ishee qofaa miti waaqayyo nagaan otoo hin turin immoo garaatti lammaffaa baatte opereeshinii isa ta'u maalis haa ta'u nagaa isheen immoo gaafa jimaataa kamisa isaanii misaa bittee ol isaan dabarsiteetu jimaata osaatii jaarratti hiikamtee mucaa nagaa baatte jirtu isheen waaqayyo gooftaan karaa hundumaan mana koorraa daa'ima koorraa lola salphaa miti kan darbatamu gaafa dhufu waan ulfaataa dhufa hospitaalallee nun yeroo baay'ee deemnu hospitaalli keenya manuma jira opereeshinii manuma jira jechaadha maaliif gaddi ulfaataa dhukkubni ulfaataa gaafa dhufu in argaa fiigee dhufa nuu kadhatu yeroo sana waaqayyo nurraa cabsaa inni guddaan waaqayyo nama isaa nama jaallatu xinnummaa kooti kaasee waaqayyo natti dubbata ture mana koo keessattan si hambisa haadha saba baay'ee taata nama baay'eetu sirratti haara galfatee darbanaan jira ture waaqayyo hamma har'aatti nama lama sadii isaa ol edda gaa'ela dhaabbanne nama baay'eedha kan nu bira jiraatu namoonni jiraatan hundumtuu sadarkaan eebbatti sadarkaan ulfinatti sadarkaan bitteenitti darbaa guyyaa har'aa waaqayyo galataan kunoo maatii koos iddoo kanatti argamanii nagaadha isaan haati koos obboleessi koos yeroo baay'ee hidhame yeroo baay'ee reebama yeroo baay'ee bakka lola ulfaataa ture haalli lafa sana haala ulfaataadha lafa lubbuun jiraachuun isaa ulfaatu keessa waaqayyo isaan jiraachisee har'a nagaadha isaanis nagaa baannee dhufne galata baannee dhufne ulfinaaf galata waaqayyo kan guddaadha galanni waaqayyo yoomiyyuu dubbatamee numu hin dubbanne yoo inni sa'aatiin 24 nuun ga'u maaliif seexanni diinni keessan isin naannee yaada garuu jabaadhaan biyya lafaa moo'ee rakkuma nuun jedhe waaqayyo gaafa hundumaa otuma isaan naanna'anii gururanii otuma isaan naanna'anii boolla qotanii otuma isaan kiyyoo kaanii Yesuus Kiristoos moo'icha nu laate Yesuus Kiristoos nu kabaje Yesuus Kiristoos moo'icha nu laatetu jiraannee har'a geenye sababni jiraachuu keenya Yesuus qofaadha Yesuus isa nu jiraachise bara baraan maqaan isaa eebbifamu gooftaan bara baraan galataa argatu kennaa irra caalu kennaa ulfina qabeessa kennaa gaafa hundumaa namarraa fudhatamne ayyaana isaa sanuudhaati itti dabalee nama isaa sanuudhaati ani yoona nama lubbuun jiraatu miti obbolaan koo maatii koos hin jiraatan waaqayyo garuu sababa nama isaa nuu laate guyyaa guyyaan sababa nuun dadhabuu dandeenyaa inni garuu sa'aatii 24 fuula waaqayyo dura jira yoon jedhe nan sobsiisu maaliif namni halkan irra fannu hin rafna sa'aatii 6 booda irribi jiru kadhachuudha guyyaallee akkuma kana waaqayyo sakka